Bultoonni Oromoo fi Affaar daangaa walii jiran lola gidduu isaanii tureen loonii fi meeshaa waraanaa wal jalaa fudhatan waliif deebisan. Naannoo Affaaritti kan argamtu aanaan Amibaaraa fi godina Harargee lixaa aanaa Gumbii Bordooddee daangaa walii kan jiran yoo ta'u, hawaasni gama lamaaniitu horsiisee bultoota. Hawaasni lamaan sababa daangaa fi dheedicha lafaatiin yeroo adda addaatti lolli gidduu isaaniitti uumamaa kan ture yoo ta'u, namarra miidhaan gahuu fi beelada wal jalaa oofuun waan yeroo adda addaatti mudachaa turedha. Itti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii godina Harargee lixaa obbo Farid Isaaq BBCtti akka himanitti hawaasni gama lamaanii yeroo adda addaatti sababa lafa dheedichaatiin walitti bu'aa turanii amma garuu nagaan bu'ee loonii fi meeshaa wal jalaa fudhatan waliif deebisan jedhaniiru. Maatii olaanaatu dubbise. Hawaasni naannoo Affaaritti fi sabni Oromoo toora sanitti walitti bu'iinsa adda addaa godhamaa ture. Yeroo jijjiirama duraatis wanni kun baay'inaan toora sanitti wayyaaneen itti fayyadamaa turte. Amma moo jijjiirama booda waan jiru naannoon lamaanuu naannoon Oromiyaatii fi naannoon Affaar aanota walitti daangaa walitti onni jiran hundoomuudhaan taateewwan akkasii sun akka nuumamne irratti hojjechuudha kan ka'e loon ammaan dura sababa walitti bu'iinsa lafa dheedan hojii wal qabatee loon kana gaafas walirraa fuudhanii turan. Wallibdeen ennaa uumamu loon wal jalaa oofuutu jira jechuudha uummati horsiisee bulaa waan ta'eef. Horsiisee bulaa waan ta'eef walirraa fuudhanii toora sangaa beekamaadha. Yeroo baay'ee shirri adda addaa hawaasa lachuu irratti godhamee sababa hin taaneen walitti bu'aa turan. Amma jaarsoliin walitti dhufanii mari'achuudhaan rakkoo toora san jiru akkamitti hiinaa kajoo irratti eega mari'atanii wanni jaan booda guyyaa kaleessaa loon waggaa takkaaf isaan biratti warra saba Affaar biratti loon 31 kan turee fi aanaa Burraddee saba Oromoo birattis loon 28 kan ture guyyaa kaleessaa wal harkaa fuudhinsa goosisnee jira jechuudha. Meeshaa walirraa wanni fudhatanii ture. Meeshaa waraanaa jechuun. Meeshaa waraanaa sanillee akka walii deebisnu goone haala kanaan walitti fidaa jirra jechuudha. Bakka jaarsoliin jiranitti bakka abbootiin gadaa toora san jiranis jirani. Qaamni mootummaatirraa illee warri hirmaatan ni jiran. Marii kana kan qindeesse eenyu tarii akka araarri kun bu'u akka qabeenya wal jalaa fuudhame kun deebi'u kan mijeesse mootummaadha moo dhaabbata biraati? Marii kana dhaabbataa jira. Dhaabbata miti mootummaa toora san hojjetu. Horsiisa bulaa irratti hojii kan hojjetu jira. Isaan maal jala dubbisne? Isaanis akka proposaalatti qabatanii hojii kana eegalanii keessatti isaan shoora guddaa taphatanii jiran. Maqaan dhaabbatichaa eenyu? Maqaan dhaabbatichaa RIA jedhamuu fi APDA jedhamu. Dhaabbilee miti mootummaati jechuudha warri kun. Dhaabbilee miti mootummaati. Amma aanaa Gumbii Bordoddee fi APDA jedhamu kun fi kan RIA jedhamu kun toora sanitti naannoo Fantaalleetii fi Affaar keessatti illee ni hojjetan. Amma haalli aanaa Bordoddee fi aanaa Amibaaraa naannoo Affaar jechuudha gidduu sana rakkoon ture lafa dheedichaati moo daangaa irratti waliigaltee dhabuu ture moo sababni waldhabdee isaanii maal ture jalqaba? Sababni lafuma dheedichaa kana gizee roobni wanni ta'e qallate loon isaanii horiin isaanii gaalli isaanii karaa keenyaa dhufee wanni jaa keenyas gaafa wanni ta'e gamas deemeeti achitti wanni jaa fayyadata daangaadha waan ta'aniif. Haalli amma gidduu san jiru maal fakkaata haalli nageenyaa hawaasa horsiisee bulaa kana gidduu? Amma haalli nageenya baay'ee fooyya'aadha. Sochiin hawaasaa bakka san jiru waa takka nagaa amma. Baay'ee galatooma odeeffannoo nu kennitaniif. Baay'ee galatooma. Yeroomaa ittaanu filachuuf korri kaardinaalotaa har'a caamsaa 7 jalqaba. Filannoon icciitii guddaan geggeeffamu kun guyyootaaf itti fufuu danda'a. Kaardinaaloti 133 biyyoota addunyaa umriin isaanii waggaa 80 gadi ta'e Phaaphaasii ittaanu filachuuf mana sagadaa Vaatikaan keessa jiru keessatti walitti qabamu. Guyyaa har'aa boodarra baaxii mana sagadaarraan aarri adii yookaan gurraachi baha. Gurraacha yoo ta'e ammallee sagaleen kennamuu itti fufa hin murtoofne jechuudha. Kaardinaalli Afrikaa Kibbaa kanaan dura sirna filannoo kanarratti hirmaatan Wilfried Napier akkaataa filannoon kun itti adeemu BBCtti himaniiru. For me the most frightening thing was Anaaf wanti akkaan sodaachisaa ture
yeroo filannoo kana gaggeessitu waraqaa irratti maqaa nama filattuu barreessita achiin saanduqa golboo keessa sana booda jecha kana dubbatta gooftaa Yesuus ragaa akkanaa ta'u waammachaa nama ni ta'a jedhee amane nan filadhaa jetta kun egaa kakuu baay'ee guddaa ta'edha yeroo filannoo iccitii kanatti dhimmoota godhamuu fi godhamuu hin qabne irratti qajeelfamni ni kennama biyyoota dhufnerraa dhimmootni murteessoo xiyyeeffannoon kennamuu fi qaban walii qoodna filannoo kana irratti tarreen maqaan kennamu sababni isaas kuni akka duula na deeggaraa waammachuutti gatii lakkaa'amuu fi kanaaf wanti akkasii hin jiru jechuudha. Filannoo bara 2005 ture irratti yeroo hirmaatan waa'ee namoota filaman kanaa odeeffannoon gahaa akka hin turre himu. Fakkeenyaaf bara 2005 yeroo filannoo kanaaf teenye odeeffannoo salphaatti argachuun hin danda'amu ture amma garuu maqaa namaa barreessitee Google gochuun osoo galma filannoo icciitiin galiin dura waa'ee kaadhimamtoota kanaa odeeffannoo bu'uuraa argachuu dandeessa ta'us ammoo odeeffannoon miidiyaa hawaasaa irraa argattu gara tokkotti luucca'aa ta'uu waan danda'uuf sun karaa sirrii hin taanerra si kaa'uu danda'a sagaleen erga kennamee dhumee booda ni lakkaa'ama namni harka 2/3 argatu adda baafamee isaan keessaa caalmaa namni argate Phaaphaasii ta'uun labsama jechuudha nama kana filatamuu isaa mirkaneessuuf ni fudhattaa jedhama jedha gulantaan ittaanu maqaa maal jedhamuun waamamuu barbaaddaa kan jedhuudha dhumarratti kutaa xiqqoo tokko keessa seenee wayyaa diimaa yeroo kaardinaala ta'u uffatu jijjiiree wayyaa Phaaphaasii adii keewwata. Indiyaan misaayilaan Paakistaanii fi kutaa Kaashmir Paakistaan jalatti bultu haleelte biyyoota meeshaa waraanaa niwukilaraa hidhatan lameen Indiyaa fi Paakistaan gidduutti dubbiin hammaateera haleellaa Indiyaan bakkoota 6tti geggeessite hordofe yoo xiqqaate lammiileen Paakistaan 26 ajjeefamanii 46 ammoo madaa'aniiru haleellaa qilleensaa Paakistaan geggeessiteen ammoo namoonni nagaa Indiyaa 15 du'u humni waraanaa Indiyaa beeksiseera haleellaa misaayilaa Indiyaan geggeessite kana hordofe Paakistaan deebii kennuuf dhaadachaa yeroo jirtu kanatti biyyoota lamaan keessatti muddamni dhalateera darajjee gonfaa kana qopheesseera. Haleellaa kana keessatti shororkeessitoonni Paakistaan keessatti man'eeffatan kallattiin hirmaataniiru jechuudhaan himatte Indiyaan Paakistaan garuu kana ni haalte. Erga kutaa Kashmir kan Indiyaa jalatti bulu keessatti turistoota irratti haleellaa suukanneessan raawwatame torban lama booda Indiyaan misaayiloota hedduudhaan Paakistaanii fi kutaa Kashmir kan Paakistaan jalatti bulu haleelteetti. Ministeerri ittisaa Indiyaa haleellaa qilleensaa kanaa Opereeshin Sindoor jechuudhaan eegale. Haleellaan kuni kan raawwatamee fi qaamoleen eebila 22 turistoota irratti haleellaa balaafamaa raawwachuudhaan lammiilee Indiyaa 25 fi lammii Neepaal tokko ajjeesan adabbii maluuf akka argataniif ta'uu ibse ministeerichi. Haleellaa ji'a darbe sana keessatti hirmaachuu kan haaltu Paakistaan garuu haleellaan hamma Indiyaan raawwatte taatee sana qofaan kan daangeffame miti jette. Ministeerri muummee Paakistaan Shehbaaz Sharif weerarri balaafamaa akkasiif adabbiin jiraachuun dirqamaa jechuudhaan dhaadatan. Maalis ta'u biyyoota meeshaa waraanaa niwukilaraa hidhatan kunneen gidduutti muddamni kan hammaate erga ji'a darbe magaalaa Paalgaam keessatti turistoonni Indiyaa ajjeefamaniiti. Ministeerri muummee biyyattii Narendiraa Moodiin hanga dhuma dachiitti illee ta'u kanneen yakka kana raawwatan adamsinee adabbii isaaniif malu kenninaaf jechuudhaan dhaadatan. Indiyaan duraanuu Paakistaan hidhattoota haleellaa akkanaa raawwatan deeggartii jechuudhaan himatti. Erga haleellaan sun raawwatame torbanoota lamaan darban kana keessa biyyoonni lamaan tarkaanfiiwwan adda addaa walirratti fudhataniiru. Dippiloomaatota walii ari'aniiru, viizaa wal dhoowwachuu fi daangaa walitti ce'uudhaaf walitti quba nyaachaa turan. Amma kunoo daangaa walii seenuun wal haleeluu eegalaniiru. Tarkaanfiin akkasii erga bara 2019 biyyoota lamaan gidduutti fudhatameen beeku. Odeessan deeyilii irraa dhaga'amu akka mul'isutti roobii ganama kutaalee Paakistaanii fi kutaalee Kaashmir Paakistaan jala jiran 9 ta'an haleelamaniiru. Iddoowwan irratti qiyyaafataman kunneen wirtuu shororkeessitootaa fi bakka irraa haleellaan karoorfamee fi kallattiin kennamaa turedha jedha ibsi deelii. Haleellaan kun wirtuuwwan humna waraanaa Paakistaan tokkollee akka hin rukunne kan ibsite Indiyaan tarkaanfiin fudhatame kan qiyyaafannaa isaa adda baasee of eeggannoo kan qabuu fi rakkoo biraa kan hin hammeessine ta'uu himteetti. Ministeerri ittisaa Paakistaan Khwaja Asiif kan Indiyaan bakka wirtuu shororkeessitootaan haleele jettu soba ta'uu himan. Erga bara 1947 waa'een Kaashmir gara tokkotti hin baane. Erga isheen bara sana Biriteen jalaa walaba baate Indiyaa fi Paakistaan qoqqooddatanii bulchaa jiru. Biyyoonni lamaan ergasii yeroo lama Kaashmir irratti wal waraananiiru. Ammoo yeroo dhiyoo waraanni biyyoota lamaanii bifa hammaataa qabachaa dhufee jira. Ashama media news waan like share subscribe godhuun hordofaa. Akkuma beekamu oduu iyyuu torbii kana hojii
qabannaan isin dhiyaataa akkuma gama arraata biyyoolessa Oromiyaa irraa dhaggeeffatanitti oolmaan torbii kana Oromiyaa keessa maal fakkaataa addunyaan maal fakkaataa kan jiru irratti waan xiqqoo kan isin qabannee jirru. Akkuma beekamu yeroo ammaa kanatti yeroo ammaatti waraana bilisummaa Oromoo waboo dadhabsiisuu yookaan cabsuudhaaf yaaliin gargaraa gaggeeffamaa kan jirudha. Gaggeeffamaa kan ture amma kanatti jiru yaalii ammatti yaalii gargaraa gaggeessaa olanis addi bilisummaa Oromoo waboon iddoo jirutti bosona jirutti aanaa jirutti dagaagee guddachaa waraana leenjii dargaggoota bifa addaatiin torbaanirraa baatiin eebbisaa kan jirudha. Akkuma beekamu naannoo Wallagga ba'aa qeellam Wallagga Gujii Booranaa fi Shawaa Kaabaa hanga Arsiitti illee hanga giddu galeessa Shaggaritti iddoo itti leenjiin hin jiru. Haaluma kana wal qabatee torbee kana keessa godina Shawaa keessatti Shawaa Kaabaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo wabuudhaa fi waraana mootummaadhaa PPTtti waraana gaggeeffamaa akkuma ture waraana gaggeeffamaa ture kana irratti aanaalee hedduu keessatti waboon bifa addaa ta'een injifannoo garagaraa kan galmeessedha. Akkuma beekamu godinoota Shawaa keessatti waraana mootummaan PP gadi ergu hunda akkuma jirutti waboon kaanis boojii kaanis wanta godhuudhaan kan injifatedha. Kanaaf addi bilisummaa Oromoodhaa waboon cabsuunis guddoo deebisuunis hin danda'amu. Akkuma nama gartee waraana bilisummaa Oromoo cabsinaa yookaan hoogganaa jiddu galeessaa maallaqaan binnee waboo cabsinee yookaan waboo akka arrabsu goosine jaattanii yaaliin gaggeeffamaa tures godhanis waan takka fiduu hin danda'an. Kanaaf namni yeroo ammaa keessatti adda bilisummaa Oromoodhaa cabsinaa waan wabootu cabaa namni jiru kuni abjuudha waan gonguma ta'uu hin dandeenyedha. Kanaaf dargaggoonni keenya kan Oromiyaa keessa kutaalee garaagaraa adda addaa jirtanii fi kan biyyaan baay'atanii adda bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbattanii adda bilisummaa Oromootti wajjin gaafiin Oromiyaa akka galma geessu kaayyoon uummata Oromoodhaa akka galma geessu akka gootan isin jechaa isin hin jenna. Anumatti aansuudhaan yeroo ammaa keessatti addi bilisummaa Oromoo waboon bifa addaatiin leenjii garaagaraa fudhachuudhaan muuxannoo bal'aa fudhachuudhaan meeshaa garaagaraa hidhachuudhaan akka malee jabaataa yeroo jiru kana keessatti diinni olola taanee ofaa kanaaf olola diinaa akka hin dhageenye yoo barbaaddan namoonni adda bilisummaa Oromoodhaan hin deeggare yoo taate waa'ee waboodhaan dubbattee waan deeggartu qoo dubbadhu waan hin beekne keessa hin seenne. Kanaaf jaalmaroon hoogganaa jabaadhaa kan bitamuus hin dandeenye namaanis bitamuu miti. Kanaaf jaalmaroodhaa wajjin ajajaa olaanaa waboo jaalmaroo wajjin fuuldurri keenya bilisummaa jennaa.